jijjiiramuusi jijjiiruus hin dandeessu because namni kun muree murteeffate ifuma dhaggeeffachuu malee nama biraa dhaggeeffachuudhaaf hute bira hin jijjiiruuf namni sun agartee yaa obboleen keenya anuma hin jiina nuhi ja'a malee mee waan dhaggeeffataniif hedduu galatooma haa hojii dalaynu haa hojiin goonu galatooma. بوناسر هدو قالت هو مسين جنة أفان إنجليزي ويسرو رقوتي أرانتنا أوكي هاي يو إسنتي دوماتيس هركباسا إسنراها تكي سني أوكي خانت آن سودان نماتو بيرا أدفريا عليدا تلفونا والكون نمسيسو جراني دامسان وف قبدي فريا علي جتشون موتوما نانو أوروميا خيستي يرو أمان تناو جتشاجرتي أبو لما مقر ساوجين أكو بريفون تنهاسو إنتي واي نقد جما خنا أكتا نمني خيني را فايدة مودن دور دلقو جرتي أكتيفيستي قدودا نانو هرارجي دا جيرو دافتا فتشاجرتي تلفون أني ونكون نمسيسو جراني أبسان يوتيكو إيغن جوكيني بربادني هاي هاري اللي انك وترمدوري ناس ني ديبيا إيه ديبيو أوكي أول لو خلي لابد سمودان ما ديبيا هانا مودفو جوكين تونس بيتا تكوان رادواي غودا تيارا بن راك أبي جاني وان راغودا تاني أما دورا بلان تكا مقالا دريدواتي غلاني سيني توري جاني galaanni kun yeroo seenee jookitan amma dura niin baafadha nama waa'ee Oromoo irratti hirmaatu fi hirmaannees ammaan tana adda yoo dhageessan hedduu waa'ee Oromoo irratti hirmaatan jechuudha. Amata sadi duraan jookitan dabarsee ture yoo moon dhageenye hirmaatanii laakiin fuulduraaf hirmaachuuf teessan akka jookitu yeroo sadaffaatiif isinirratti hin deebineef jechuudha. Galaanni kun seeneeti dooktarri tokko jira magaalaa bakka sanitti yeroo saniif narsoonni akka jirutti itti amanan jechuudha dooktarri kuni namni isaa ol waa beeku hin jiru yoo rabbiin taane jechuudha. Amma yeroo sanii dooktartichi kun dhufee ummata balaan kun irra dhaqabe addaan kara lamatti adda hire jechuudha. Kara tokkotti ummata du'e karaa qabrii deemanii adda baase kara tokkotti immoo nama lubbuun keessaan bahin karaa mana hakimaatti akka adda baasanii fi addaan baasee jechuudha kulli haal. Amma yeroo sanii osuma deemanii tokko du'e jedhanii awwaaluudhaaf karaa qabriidha hin duune dammaqe wasaasaa tana gubbaarraa dammaqeeti yaaboo ani hin duune sannaan deemtanii miti lafa na kaayaa jeen ogguusanii narsoonni garagalanii jedhanii naboo dooktarri nu duute siin jeetitti usii ciisii jedhanii. Saniifuu nama dooktarticha kanatti waan amananii fi jechuudha. Kanaafuu nurraa haa qabu rabbiin dandeettii nuti cufti ni qabna nama du'ee fi nama duune saddaafachuu ma dandeenya namni tokko ol ka'e qabriirraa waan deebi'u hin duune jechuudha. Kanaafuu du'aayii tanas haa godhannu. Inshaallah. Neetwoorkiin biyyaatti jirti fakkaatti. السلام عليكم. Adde Fariyaa aktivistii teenya guddoota mootummaa wajji dalaguu jirtu waa'ee naannoo Harargeetii fi Oromoo guutuurratti hedduu qabsaa'aa jirti. Isii yaadan dabarfadhee rakkoo teeknikaalaa xiqqoo nu qunnamee isteejii kana duuba ishii wal qunnamuuf tattaaffii godhuu jirra inshaallah. So kanatti aansuudhaan gaa ispiichii itti aanu deemnaa hanga adde Fariyaa wajji wal qunnamnu nuuf kolchaa. والقنمني فكاتا جاي إن شاء الله إسي سندقس ند. أوكي؟ كلاتوما.
Ay, ammallee xiqqoo teeknikaan rakkoo nurra jira. So, speech itti aanu deemne shaallaayi. Nama lama asirraa afeerra speech itti aanu. Haasonni keenya itti aanu maal seetan? Maaliifi nuti mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'e Itoophiyaa guutuutu keessatti of arguu yaala maaliif dadhabnee maal godhuu qabna amma booda amma 5 amma 10 amma 20 booda akkamitti namni Harargee represent ta'uu danda'a Oromiyaa ta'uu qofa danda'e Itoophiyaa guutuu keessattuu of harkaan jirru dhugaa walitti himuun gaariidha. Sani nama lamaan nu dhiyeessa speech kana inshallah evidence adda addaa walitti qabatanii research godhan wajjin jecha. An Obbo Jaafar Nasra Afeera Obbo Jaafar xiqqoo waliin isin barsiisa odoo inni asirraan dhufne. Magaalaa biyyoo karaabaa Harargee keessatti dhalate magaalaa hirna keessa guddate Obbo Jaafar yeroo ammaan tanaa Kanaadaa keessa jiraata. Warra tiima Kanaadarraa yeroo isaanii dheeraa gubee as dhufe keessaa nama tokko. Ammas nama waa'ee koree tana amma bakka kanaan nu ga'e keessa hirmaatee bakka kanaan nu ga'e keessaa tokko. Inni yuunivarsiitii yeroo duraa yuunivarsiitii magaalaa Aambootti eebbifamee qonnaan eebbifamee sanboodas egaa Kanaadaa keessa dhufe Kaalgarii keessatti injineringii power engineering kaja'uun eebbifamee dalagaa jira. Yeroo biyya keessaa fi asitti illee pozishinaa adda addaa ka liidarshiipummaa ka dalagee hedduu qaba. Gabbu'ee qotee bulaa keenyaa wajjillee waan dalagee hedduu jira. Care USA ka namni biyyarraa dhufe kan beeyin jiru achitti keeruma ennaanii Care USA san keessatti illee pozishinaa adda addaa qabaatee nama keenya gargaaru ka ture keessaa tokko. Ammallee waa'ee Harargee qofa odoo hin ta'in waa'uma Oromoo guutuutu actively nama waan adda addaatti involve ta'ee eega biyya kana dhufes waan bakka adda addaatti hirmaannaa adda addaa godhee wanni ajandaa nama Oromoo guutumatti advance godhuuf nama yeroo isaa hedduu keessa gubee dalage tokko. Obbo Jaafar asirratti akka nu dhiyeessan kabajaan please naa wajji affeeraan jira. Obbo Jaafari wajjinis namni asirratti nuuf argamu Obbo Hangaasaa Ibrahim Jaama. Obbo Hangaasaa Ibrahim aktivistii guddaadha. Namni hin beekne kan jirtan natti hin fakkaatu. Bakki dhaloota isaa Harargee Bahaa Bisidiimootti yeroo ta'u barnoota sadarkaa takkaffaa Bisidiimootti eega xumureen booda barnoota olaanaa Bachelor of Nursing qaba. Waa'ee fayyaa irratti yooniin muuxannoo isaa isinii ibsee eegalee fixuu hin danda'u. Yeroo ammaan tanaatti immoo inni dura bu'aa waldaa Harargeedhaa kan Kaalgariitti argamu waan ta'eef Obbo Hangaasaa Ibrahim akkasitti nuuf argamu. Program goda yaada yoo nu qannitan gaarii maaliif wal qabuun gaarii miti beeytanii yaada isiniif qannina maayikii inshallah yaada isiniif qannina program haa dhageenyu please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hedduu galatoomaa warri gartee sagantaa kana qopheessee miidheessee nullee gartee fagoorraa kiiloomeetira 2,000 oofnee isin arkuu keenyaaf gammachuu guddoo qabna. Anilleen wanni isin speech godhun jiru wahuma isin beeytan irraa hin xiqqoo tuttuquu barbaada. Daqiiqaa hanga takka yoo nu obsitan.
ittiin fufamoo. Tole. Ittiin fufaayyee egaa majoritiin itti fufiyettee gruppii nam lamaaf sadiif hin dhaabu spiichii kiyya. Dimokiraasitti amannaame dimokiraasiin asii eegalti namni sadii afur majoritii kanan caalu. We live in the democratic country. Okay. Ittiin fufa obboleeyyan kiyya seenaa bara 50 duratti nachiisin fuudha. Rabbi ramataa godhuu fi sooressa jaarraatii fi tiimni isaa gabrummaan nuun hin maltu jedhanii gaafa ilmi namaa Hararee ka'ee Finfinnee dhaquun akka biyya alaa dhaqanitti akka biyyaa bahanitti yaadamu Palestine, Iraq, Iran, Syria, Yemen dhaqanii leenjii fudhatan bilisummaan nu barbaachisti gabrummaan hin maltu jedhaniiti yeroo dukkanaa san keessa hammas deeman. Isiniin kun babbareedoon kun warra sanirraa as dhufe. Alaabaa amma kana bareeddee baharraa dhiha kaabarraa kibbatti akka gartee daawwititti ibsitu sana isaan kanaatu dizaayin godhe. Isiniin kun warra sanirraa dhuftan. Haa ta'u immoo wanni inni walitti hidhuu barbaade jenereeshina qaqqaroo akkasii yeroo dukkanaa san keessatti viijinii akkanaa qabatanii eenyutu Siiriyaa dhaqa eenyutu Palestine dhaqee leenjii fudhatee dhufa. Warra sanirraa dhufneeti amma duubatti hafne. Isaanirraa waan isaan godhan maal extend itti goonee ta'ettu gaafiif gaafachuun barbaade anaas isinis isaan yeroo san keessatti hangana godhanii nuti maal goonee ta'ettu isaaniin qoftii seenaa dabreeniif dhaadheessoo sun ta'in seenaa dabre if dura qaboo sun ta'in har'a eessa jirraa kutaa Oromiyaa yoo fuune nuti bakka tam jirraa siyaasaan eessa jirra ekonomiin eessa jirra jennee probably tun energy yoo nuu taate gartee humna yoo nuu taate jeetiin tana mention godhuu barbaade. Gama ekonomiitiin mee haa deemnu. Bara 1991 Rabbi ramataa godhuu fi Haaji Abdurazaaq ni beeytanii East Oromiyaa fi isaa fi tiima isaa gartee aksiyoona ijaaran. Aksiyoonni san seenuma Itoophiyaa keessattuu nama gartee baasa 40 yeroo tokko gannaqe keessaa tokko Itoophiyaa keessaa hin jiru. Yoo biizinasa taates namoota akkanarraa gad dhufne warra biizinasa hin beekne miti amma biizinasaan bakka tam jirra. Siyaasaadhaan eessatti fagarra bakka takkattuu fi nagarru. Tanaafuu isaan san akka fakkii rool moodeeliif godhannee siyaasaanis ekonomiidhaanis yoo fuuldura furgooyne gaariidha ta'ettuuti. Tabiraa mootummaan keenya hammaa kanama dhaga'uu kanama wajji mari'atu I think ji'amma tokko dura Minnesotatti isin laaluuf dhufeemi akkasii bar isin babbareedoo kana laaluuf dhufe isaanis haa dabalatu dhaaba siyaasaa biyya jiru I think 14 ta'uu 15 ta'uu 18 ka Oromoo qofa mee isaan kana keessaa obboleeyyan keenya hagartee jijjigaa fi boordararraa displaced tahee Finfinnee jala jiru guyya tokko dandahanii dhaqanii laalanii hin laalle tokkolleen isaanii as dhufanii isin laalan ammoo isin babbareedoo khishni keessanis wayyaa so nuti kun yoo jabaannee gartee wal gurmeessinee humna hin taane power gartee yoo hin taane ummata sanillee namni laalu hin jiru tanaafuu wanni isin goota waan gaarii nulleen 2000 kilometer drive goonee dhufuu keenyaaf itti gammanna obboleeyyan keenya gartee Atlanta irraa Denver irraa drive godhee dhufe kabajaa guddoon qabaaf. Itti aansuudhaan ana jibbuu dandeessan yaada gaarii yoon isin fidemmoo yaada sanarraa fudhachuu danda'uu qabdan. Tanaafuu dhaabni siyaasaa naannummaan Harargeedhaa olii miti. Tanaafuu obboleessa kiyya hagartee tiima gartee kiiloomeetira 2,000 irraa ka'ee as dhufe kana liid godhee ka dhufe cheermaana community Afooshee Harargee magaalaa Kaalgaarii obbo Hangaasaa Ibrahim pirezidaantii kiyya asirratti invite godheetiin yoo wanni inni
je'u dhugaa taate irraa bitadhaa. Yoo inni immoo wanni inni haasa'u dhugaan ta'in lafa darbaa. Isa jibbuu jechuun yaada jibbuu miti. Yaadaan challenge waal goonu. Wanni irratti isin ibsuu danda'u naaf obboleessi hangaasaan yaadaan yaada siyaasaa poolitikaadhaan adda ta'uu mala. When it comes to Harargee's issue, harka ol qabannee hojii aana. Example isin haa taatu galatooma obboleessi kiyyaa asitti as dhalaa. Okay, hayyee galatooma hedduu gammachuu qabna isinii wal arguu keenyaaf. Galatooma wallaga'uu qabna homaa miti namni yaada adda addaa poolitika adda addaa deeggaruun homaa miti garuu wallaga'uun gaarii. Amma kana asnee ni murame. Adde faaree ammallee ni murame jidduuni telefoona biyyaa ni beeytan gaa'e. Itti aansuudhaan obbo Hangaasaa asirra dhiyeessina yaada inni ibsu sanaa ibsatu gaa waan itti qophaa'ee dhufe. Assalamu alaikum. Ida gamami. Gaariidha. Oromoon Harargeedhaa bara 27 dabre keessa maal keessa dabarreedha. Wanni nuti irraa haasofnu. Bulchiinsa mootummaa dabre amata 27 dabre keessa wanni nuti fayyadamaa turte maal? Wanni nuti irraa fayyadamaa turre keessa bulchoota dabartan keessatti mootummaadhaan duuda walitti galuudhaan mootummaadhaa wajjin deemuu hin dandeenye nuti. Fakkeenyaaf yoo kalaallu taate bara 1990 takka irraa hanga 2002tti namni Harargee bulchaa ture Geetaachoo Badhaaneeti. Geetaachoo Badhaaneedhaa Harargee qalaada godhate. Ooruu kannaadhaaf isaaf kannamte godhate. Namni itti dubbatu hin jiru abbaa fadhee hidhaa, abbaa fadhee reeba, abbaa fadhee akka fadhe godha. Bara 1990 takka irraa hanga 2002tti jechuudha. Sanitti aansuudhaan namni Harargee bulchaa ture obbo Jamaal Ahmad Janiin. Inni kun dhalataa Harargeeti. Dhalataan Harargee kun baatii 3 bulche. Kaan amata 12 bulchee beeke. Itti aansuudhaan obbo Taajuddiin Abdurrahmaan. Taajuddiinis baatii 4 bulche. Kaan ama 12 bulche. Itti aansuudhaan obbo Abdulaziz Muhammad. Obbo Abdulaziz amanamaadha OPDOdhaaf. Nama OPDOon amantee itti fayyadamaa turte keessaa. Nuti immoo Abdulaziz arrabsaa turre. Arramarra dhaabbadhee gaafa durgizeen Abdulaziz dhagaa darbusan sheenaan dhagamaa jechuun arrarra dhaabbadhee. Yoo namni kee bakka fadhe keessaa jiraate itti maxxanii waan inni ganda keetii godhuu danda'u irraa fayyadami. Isaas uummataa gad hin dhiisin. Isa duudatti galleeti isa arrabsinee innillee waan uummata bira dhaga'u nutti murraa fagaatee kara hundaanuu hongoynee jechuudha. Saniifuu itti maxxannee isa san keenya godhannee yoo waan biraa dadhabe tanaar ta'uu deemaa if eeggadhaallee jee yoo nudhaame irraa aaqilummaa qabaachuudha. Sani akkas ta'uu dhabuun keenya hanqina guddaa nu miidha keessaa. Maaliif Oromummaa tana naaf galaa namni hedduun irra wareegama kafallee jira, namni hedduun irra du'ee jira. Harargeen keessaa irra quncaatee jirti qabsoo Oromoodhaa tana. Qunca'uu tanarraa kakaate sabboonummaan fiinxarra ba'uurraa kakaate kaayoo ganama qabanne sanirraa mataa keenya jijjiiruu hin dandeenye. Ammoo uummanni nuufi mootummaa wal lolchiiseeti ifiifis mootummaa wajji dalagaa ifiifis asitti nuti kan nama kara lamarraa hongawee taanee jechuudha. Mootummaarraan fayyadamne gamanaan fayyadamne. Iddoo tanatti hiyyummaan irraan tana Harargee mashaqqaatti buusaa jirtu. Buqqa'uun irraan tana Harargee qeerraa godaansisuu jirtu tun
tabara diidamii jaa keessa nuti facaafachaa turre gowwoomuudhaan jechuudha. Amma ta jechuun jirru immoo gowwoomuu hin qabnuudha. Amma taanaan bayyanannee ija teenya walitti deebisnee waan sila Harargee barbaachisu irratti dalaguu qabnaadha. Namni khaybar lafa fadhe keessa yoo jiraate. Kan biraa Nuureedha. Harargee bulchee ture. Nuureen amma tokko bulchee itti aanuudhaan namni hedduu bulchee khabiraa Damissee Yaachisooti. Innillee amanamaadha. Amanamaa Geetaachoo Badhaaneeti. Geetaachoo Badhaaneetu waan gorra kaayyate. Namni amma biyya san bulchaa jiru obbo Taarraqany Bulultaati. Maaliif Harargeen ifiin if bulchuu hin dandeenye? Nama barate hin qabnu? Dooktara hin qabnu? Harargeen wanni ifiif bulchuu hin dandeenyeef if ta'uu maqaa dadhabdeef. Ifirra dhaabbachuu maqaa dadhabdeef. Ifirratti if ta'uu gizeen siin jee akkatti biitti deemtu laaluu dadhabu. Maaliif ganda tokko gizee dhayxee shaggooyyee taphattu ragada ganda sanii laalta dura. Akkatti gandi shaggooyyee taphatu laalteeti shaggooyyee buuta yookaan shaggooyyeen ta'e ummataatiin adda taati. Akki gandi sanitti shaggooyyee buu akka biraati akka ati itti dhiichisu jirtu akka biraatti ta'a jechuudha. Saniifuu nuti qabsoodhaaf amanamoo taaneeti kaayoo ganamaa jennee rakkoo keessa ifneynee karaa hundaanuu milkaa'uu dadhabnee ijoolleen teenya tabaratti har'aan tana digrii 2 qabataniiti jimaa cabsaa jiran. Hin jiranii? Ijoolleen teenya har'aan tana digrii baataniiti kombolcha keessaa dinnichaa fa'aa jiranii bara. Awwadaa keessaa jimaa cabsaa jiran. Calanqoo keessaa jimaa cabsaa jiran. Maaliif? Maaliif namni keenya qe'ee bulchuu hin dandeenye? Hin amanamtu. Maaliif hin amanamne? Amata 26 hunda dhagaa namatti rabachaa turte. Mootummaa jirtu wajjin amanamtee qe'ee bulchachuudhaaf mootummaa sanis siquu qabna. Mootummaa wajji walloltee qe'een tiyya nagana haa ta'uu hin dandeessu qe'ee tiyya ifiifiin bulchu. Maaliif ana yoon teellee dukkaana yoon qabaadhee nama niiraa nananneen dukkaana keessa kaayadha nama naa amanu namaan amanu. Harargee bulchuudhaafis isaanis nama amanan bakka biraarraa fidaniitti ergan tun dhaabbachuu qabdiidha bakki nuti marra jirru. Ilmaan Harargee ifiif bulchuu qabanidha. Rakkoolee jirtu keessaa gabaabsuudhaaf yoo yaanee kalaallu taate Harargee keessa lakkoofsi namaa fakkeenyaaf fudhadha Harargee bahaa. Lakkoofsi namaa Harargee bahaa miliyoona 4. Miliyoona 4 kana keessa yoo kalaallu taate miliyoonni 4 Harargee bahaa keessa jiru keellaa fayyaa khajiruu fi buufata fayyaa khajiru yoo laalle buufata fayyaa 5tu jira. Keellaa fayyaa 586tu jira. Yoo kana hunda kalaallu taate tajaajila wajjin hin baana. Karaan gaara mul'ataa akka makkatee ni beeytan. Yoo ammaan tana fakkeenyaaf miidhagaa lolaa fudhanne. Miidhagaan lolaa nama 123 fi 807 qabdi. Namni hin beeyne hin jiru miidhagaa lolaa Fadis. Fadis kana keessa buufata fayyaa aanaa Fadis keessa jechuudha buufata fayyaa 4 jira. Buufanni fayyaa tokko akka heeraatti nama 15,000 hanga nama 25,000tti tajaajiluu qaba akka heera Itoophiyaatti. Saniifuu buufata fayyaa 4 qabnu kana keessatti yoonii fi nama 15,000 fi 25tti kabaayisnu taate nama 60,000 hanga 100,000tu tajaajila harkataa jechuudha. Namni buufata fayyaa miidhagaa lolaa keessa jiru nama 15,000 hanga 55,000 kan ga'u tajaajila harkachaa jiru jechuudha. Osoo immoo Harargeen ifiiniif bulchitee hanqinni kun ni xiqqaata jenneeti guutuutti abdannaa jechuudha nuti. Yoonii fi karaa biraatti ilaalle fakkeenyaaf keellaan fayyaa Harargee keessa jiru 586. Fakkeenyaaf keellaan fayyaa tokko akka heera Itoophiyaatti nama 3,000 hanga nama 5,000tti wallaanuu qaba. Tajaajiluu qaba. Yoo nama Harargee bahaa keessa jiru laalte namni Harargee bahaa keessa jiru nama miliyoona 4. Keellaa fayyaa 580 yoo hirtu taate miliyoona 2 fi 930tu tajaajila harkataa jechuudha. Namni tajaajila harkachaa hin jirre nama miliyoona 1 fi 70,000 jechuudha. Isiin kun hanqina nuti ifiiniif bulchuu dhabuurraa dhufe. Fakkeenyaaf Geetaachoo Badhaaneedhaa
Harargee bakka bu'ee eenyutu caffee Oromiyaa irraa bakka bu'ee jira ilmaan Harargeeti no maaliif ijoolleen dirree dhawaan bulchine maa ijoolleen Haramayaa hin bulchine maa ijoolleen Awwadaa hin bulchine maa ijoolleen Baabbileen bulchine nuutu hudduun qabne dhiibee bakka biraati ragadu jira waan mana keenya keessaa godhuu qabnu dhiisne osoo tabbaa jalaa qabnu qabeenneen jabeeffatiin tamana keenya tabiraatiif na harkaaf osoo itti fannu taasiitis taachitis dhabnee agamnee hafnee jirra mana keessatti nama mana fi xaragateetu qe'ee xaraga an yoo Harargeen ijaaramuu hin dandeenye an Oromoodhaaf umaa godhuu hin danda'u that is where we are Oromummaaniin an Harargeef falmee narraa irrattu cerbee haadha ixuna birattan sanifu Geetaachoo badhaanee calanqoorraa dorgobe amata 27 kana hundaa'u calanqoorraa paarlaamaa taa'u jira guyyaa calanqoo keessatti qotee bulaan keenya namni 17 nurraa ajjeefame qeesanii dorgome ummataan ani na filateetu nam 17 du'e jeen dubbate hin dubbanne duute dhiiste sirran kaayyanne osommoo ka ganda keetii ta'e ka calanqoosan paarlaamaa keessa jiraate abbaa kiyyaan maqaa arrabsa jaa gosatiyyaan maqaa arrabsa jaa warra soddaatiin maqaa arrabsa jaa gandaan maqaa arrabsa jaa ganda kiyyaa namni du'u jiraa jeeti harka baasee dubbataa jechuudha ifiin if bulchuu jechuun waan laaftuu miti tanarratti ilaalchaan garagara ta'uu ni dandeenya Harargeen ijaaramuu ka dandeessu yoo nuti civilized if goone civilized if godhuu jechuun maali mana kana keessa namni jirtan hundinuu huccuu gosa takkaa kaayyattanii hin dhufne isin hundi nama ammoo nu hundi nama kophee gosa takkaa kaayyannee hin dhufne haalsi gosa takkaa kaayyannee hin dhufne nu hundi nama yaada gosa takkaa qabaachuu hin dandeenyu obboleeyyan haadha takkaatu garaan haadhaatu saara buqqeeti waan ati jaalachuuf mirga yoo qabaatte an jibbuufis mirga kan qabu beekuu danda'u qabda waaniin an jibbu ati jaalachuuf akka mirga qabdu yoon an wallaale an dooktara ta'us profeesara ta'us an wallaalaadha maaliif waan ati jaalattu mirga keeti waaniin an jaaladhu mirga kiyya isii tana yoo wal keessummachiisuu dandeesse Harargeen jabaachuu dandeesse Harargeen qarxaa siyaasaatii fi qorii siyaasaa keessaa bahuudha qabdi Harargee deebitee jaaruudhaaf namuu diree ka qabuus ka jaakeeta qabduus ka hoota qabuus ka maal qabuus waan siyaasaa keenya waan siyaasaa keenya firraa baasnee akka ilma Harargee walitti dhufnee rakkoo Harargeedhaa falatti godhu nam miliyoona 3 nurraa buqqee bakka galuu dhabee taa'u jira Finfinnee keessaa kadhattuun har'aan tana yaa'u sadaqaa naa buusaa jettu ilmaan Harargeeti dirree dhawaan fudhamte ilmaan Oromoo dirree dhawaarraa fudhanii Somaaleen akka jirtutti dirree dhawaa kontrool gootee dirree dhawaan si harkaa ba'u jirti Awwadaay diinagdeen kee si harkaa ba'u jira jijjiga ol siixee arraboota jijjiga durta Oromooti amma booda immoo jijjiga deeffachuuf lola guddaa si feesisa rakkoo Harargee keessaa ati bahachuu fi ilmaan kee khabarsiifatteen ifiin if bulchitee jiraachuu yoo ka barbaaddu taate jaakeeta siyaasaa keenya waliin marannee achi keenyee akka ilmaan Harargeetti tokkoomnee dantaa Harargee dursinee yaa'uudha Harargee first jennee tarkaanfachuu danda'u qabnaa jechuudha yookaan ammoo akkuma barree qorii hiyyeessaa tanamuu keessaa nyaatu taana rabbiin san isin hin godhin galatooma Assalamu alaikum. Obbo Angaasaa Galatoomii. Wala dhagoon rakkoo maan qabu viiyuu adda addallee namni yoo qabaate. I think sanuman jechuu barbaada. Amma adde Faariyaa laayinarra jirti. Inshallah adde Faariyaa akkuma reefu jeetti aktivistii Oromoo qabnu keessaa especially waa'ee Harargee irratti xiyyeeffatee gaafii jimaati isaa taatu gaafii adda addaa kaastu isiidha.
Hagura tartakalaan nuuf mee dhaamsan isinii qabaa yaa uummata Harargee keenya dhaamsan isinii qabaa itti adde Faaree Ali. Raya, itu lagi. Tidak lama. Kalau duraan jirtee kan imaan Oromoo kan garaagaraarraa dhufanii keessatti magaalaa jirtan hunda keessan akkuma biyya fayyaa qabdanii hunda duraan jirtu. Iddaan Sudaan dagara biyya keessatti illee isin eeggatu. Karena ya ada tak yang kita tetap kita lalu tuan itu pasti jadi mereka sudah waris resmi ada sekali itu lalu dia ibu juga daerah dan kami ya ada sih kalau tiga negara ini jadi satu itu jadi terus di situ ada kalau negara kan orang jadi Facebook karena karena punya ya hari-hari nah iya ada anak juga kegiatan ala saya segitu ini kami nak apa anak muda aku juga kita hanggara di kemajuan kalau kamu nak kita cari ini rangi kanji aku itu tetap Adde Faria. Hello. I think the core technical kamna idun daga mugze wonir rakhenye mal dabar sufeta me sifin dabar sa iddu daga mul ya barin daga mo malakan si dabar sufeta sifin dabar sa Sindaga dem. Adde Faria jiddu ninjaan koy waan isin jettu anti nindagaa jiddu nisima ummata keenya Harargee qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa dabarsan haala adda addaatiin gumaacha guddaa kennansan jette go ahead. Sababa kanaan hawwatan keenya ciccimoo kaan lubbuudhaan kaanis biyyaan nurraa bahanii hayyoota Oromoo adda addaa amma akka waan bu'uura Minisootaa kana kaayaa jiranis hedduu haala adda addaatiin biyyi teenya dhabde.
artistoota Oromoo Harargeetis maqaa adda addaatiin irra maxxansuuf biyyarraa hedduu yeroo adda addaa haala adda addaatiin dhabamsiisanii sababa kanaan waan amma adda addaa nurratti nama Harargee irra dhufee haala adda addaatiin miidhamne kallattii sadiin itti miidhamne tokkoffaa nama bilchinaa fi nama keenya ka uummata Harargee hoogganu ji'a adda addaatiin siistama adda addaatiin ni dhabne. Hoggansa aansumaa fi quuqama nama keenyaa kadhabu ni dhabne. Sababa adda addaatiin ka uummata keenya hayyootaa fi nama baratee fi nama biyya geessuu danda'u biyyarraa nurraa baasaniif hanqinni hooggansaanu dhalatee waan amma Harargeen irra jirtu kana haala kanarra geenye. Kanatti aansuudhaan namni keenya Harargee rakkoo adda addaa rakkoo akka daangaatii fi buqqa'insa nama keenya buqqa'ee fi haala adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin miidhaan adda addaa ammallee irra geessaa jirti. Isin warri diiyaaspooraa karaa siyaasaatiin biyya keessan keessaa baatanii biyya alaa kana jiraachuun keessan nuti warra Harargee ka biyya keessa jirru hedduu nu miidhee jira. Karaa diinagdeetis yoo ilaallee Harargee keessa karaa adda addaatiin oomisha midhaaniitis haa ta'u ka gurguraatis haa ta'u ji'a adda addaatiin haa ta'u malee Harargeen waan adda addaa waan akka jimaatiif bunaatiif kana ka oomishtillee oomishuu malee namni keenya wanni inni argite takkallee hin jiru. Hawaasni keenya diinagdeenis waa takka irraan arganne. Baadiyyaarraa gara magaalaatti galuu hin dandeenye. Yoo buna fudhannee bunni Harargee haala addunyaatti bakka guddaa argatuu qabu garuu qotee bulaan keenya irraa fayyadamutti hin jiru haala sanitti. Akkuma carraa bunaa sanitti jimas Harargee akkuma beekamutti sadarkaa guddaa qaba biyya keessaa fi biyya alatti garuu irraa fayyadamutti hin jiru namni keenya. Horii akka fakkeenyaaf sangallee yoo ta'e guddisa waan adda addaa kana oomishaa jiru namni keenya waa takka hin arganne. Laayiniis akkasuma dhumee ni murame adde faarayamee pliis harka kannaaf mootummaa kana keessa jiraattee nama keenya gargaaruu jirti. Nama akka isii dubartii akka isii tana nama kuma barbaanna mootummaa tana keessatti humaa rakkoon qabu mootummaa nuti dura dhaabbatutti hin jirru garuu ammoo nutis akka nama Oromoo tokkotti keessatti of harkuu qabnaa jechuun sun dhugaa gaafii ta'ullee qabdu. Adde Faariyaa galatoomee naani nama jabduu keessaa qabnu tokko akkuma kanatti haala
ummata keenyaa itti fufdee deeggartee of dura akka ooftu abdii guddoo qabna inshallah. Namni qulfii gatee asirra jirtii lafarraa harkinee namni qulfii gatee asirraa akka fudhattan isin gaafanna kabajan. Kanatti aansuudhaan gaa ispiichii bareedduu takkan isinii qaba. Nama kanaa nama Harargee kutaa Harargee dhiisii Oromoo keessatti haasoonni isaa hedduu mi'aa. I think haasoo isaa kana yeroo adda addaa isin arkullee ni maltanii. Waa'ee Harargee kana I don't think namni isarra waan beeku waan jiru natti hin fakkaatu. Haasoo isaanillee Facebookii fi waan adda addaatti hedduun dhaga'e. Haasoo hedduu mi'aadha. Isin xiqqoo ol barsiisuuf Maastar Hasan jedhanii namuu I think ni beeka dhalataa magaalaa Dirree Dhawaati. Maastar Hasan digrii isaa kaduraa haramaa irraa akkasumatti cooperative management kajaa irratti arkate sanitti aansuudhaas wanni I think namni guddaan irra hedduun qabeeku martial artii takkaa'u tokendoo kajaa kanaan bakka guddaa ga'ee jira. Amma digdamoo maal waan kana keessa jiran akkan dhageetti karaa Jaappaan kanas deemee waan kana akka baratee na fakkaata. Inni wanni qabu tokendoo kana keessatti sadarkaa jaaffaa black belt kajamu san qaba. I think warra biyya Itoophiyaa keessa yeroo sadarkaa jaaffaa san yeroo nama duraati Itoophiyaa guutuu keessa sadarkaa kana qabaachuun. Halammaffaatis bakka adda addaa bakka bu'eetis waa'ee Oromootis haa ta'u aktivistii jabaadhaa nama waa'ee Oromoo advaansii godhaa jiru waa'ee dachii especially naannoo Dirree Dhawaa fi naannoo isiisan akkamitti akka Dirree Dhawaan tun naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdii je'ee nama falmataa ture. Dirree Dhawaan teenya moo teenyaa miti yaboo? Teenyaa bar tun dubbii falmachuu qabnuu miti yuu bar garuu ammoo falmachuu jirra ji'a adda addaatiin nama hedduu bakka hedduutti falmaa jiru maqaa gandaatis maqaa Oromoo irraa akka hin jijjiiramne Dirree Dhawaan tunis Oromiyaa jalatti akka deebitu nama halkanii guyyaa tattaaffii godhee wanni godhaa jiru. Maastar Hasan asitti tartakkamee kabajaan naafeera please. Ayyee galatoomaa ana simachuu keessaniif salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Deeqaa soddomiin qabaansaa hangizee hedduu deeqaan natti xiqqaatti yoo naasoo keessaa waan naasoo fi waan biraatii miti. Wanni ara dubbachuuf hodhu maali? Dhugaan teenya maaliif baddee? Dhugaan Oromoo maaliif baddee? Kana jechuun fakkeenyaaf wannummaan Oromoon Harargee addunyaaf gumaachiti. Ka addunyaa irraa harkaa qabdu maali ni beektani? Waa hedduu jira waan hedduu kaan bitii hin qabnuuf nutti illee hin haftu. Fakkeenyaaf biyya tanaan namni yeroo dhufu asaayilama gaafata. Deen asaayilama isaa irraa fuudhaniiti giriin kaardii kannaniif permanent resident jechuudha. Achi booda nama kana fuudhanii sittiziina godhanii mire tartiiba sadiin deeman. Wallaahi tartiiba kana Oromoo Harargee jalaatan. Suuritti nisirbiin akkaataa ta'een isin him. Namni tokko yoo gosa galu dhufaniiti abalu gosa nagalchii jaan. Gosa isaa wali qabeeti ambayyoo abalu gosa nagalchi je'ee naa dhagayaa jaan. First step naa dhagayaa. Dhageenyee jaanii ka'anii deeman. Amma tokkoof nama kana qoratan. Maaliif dhufee nu keessa? Maal dhabee dhufee? Maal balleessee dhufee? Amma tokkoof eega qoratan booda wali qaba ammaas gosa saasan. Abaluu gaafa dabre naa dhageessan san arra garan naa dabarfadhaa jaan. Amma tokko qoratanii mi yoo badiin irra mul'ate ilmoo gararraa baate gara qabachuu didee jaaniin. Hafee jechuun asaayilamni isaa addinaa ta'e jechuudha. Yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammas. Amata lamaaf lammada qoratan ammallee eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan jiru qoratan. Amata lama gizee fixe ammallee dhufe wali qaba. Ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre gara naa dabarfatan san arra naa dhalaa jaan.
yoo badiin irra mul'ate gara shafii tahee jaaniin yoo badiin irratti mul'anne immoo siidhallee harkadhuu jaaniin yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii deema fuutee afaanitti dibti ilma gudeedaa dhadhaan deengiyanii miire ka guddifataa immoo deemaa meessan garagarummaan takkitti san kana jechuun maali naa dhagaya jechuun san assaayilam jechuu gaafachuu jechuu gaafiidha si dhageenya jaaniin gara naa dabarfadhaan san green card jechuu akkam fayyadamanitti naa dhalaa jechuu san immoo citizen jechuu steeppiin sadeenuu nurraa fuudhamee beekaa ani waan kana gaafaan biyya jiruun kitaabatti barreesse immoo yeroo nas dhufee assaalama gaafadhuun arke proosesa kana rabbiin narra gaadha hin beeku san dura asumattiin itti dhufe immoo keenyisaniin quba qaba kana caalaa ammallee like 2017 oosaan ture diisitti Professor Asmaroon faadhaa wal agarre Oromoon torbaan hin qabuu jee akkasii miti barni qabaan jeen akkamitti jee gama bahaa kana qorattee hin qoranne naan jee duuba Oromoo ittee maa walii galchi ta'an jeen inni naannawa Booranaa qorateeti torbaan hin qabu beekan naannawa Harargee kana immoo torbaan afurii jiraa baatii keessa torbaan afuranuu maqaa if danda'ee qabaa torbaan jechi ja'uu takka lama sadii afur shan jaha torba torbaanii waan marfatu torbaa marfatu jechuun torbaan achirraa ka'a torbaan duraa dhaloota jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini torbaan sadeessaa goobana jaanii torbaan afureessaa dukkana akkasitti afuranuu maqaa qabaan jeen an kana quban qabuu je san qofaa mitiin jeen gama Harargee kanatti yeroo lakkaawwan torbaan kun hundi guyyaan torbanuu maqaa if danda'ee qabaa fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraatimi torbaan duraa kun torba jennereef bito taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'ina irfi jannaan torbaan duraa jaaniini torbaan lammeessaa addeessa jaaniini addeessu kun basa duraa basa boodaa carrooytaa qara salbaanaa dureetti jaanii jirti torbaan sadeessaa goobana jaanii jenni goobanaami qardaaduma kurbicha rumaasaa rawaadaa qadaadana areerii ballo baatii gideen tilakaawu edaa Harargee onde kasii ni jirtii naan jee ni jirtii jeen haarettiin qorachuu qabaa jee wanni isin jechuun fedhe maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaadaga abbaatu dhugaa fi barbaadataa jechuun fedheeti leebila Oromoon dur irra turte ilaa irratti jenereeshinni keenya hin dhaqqabne isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre arra nuti maal jechu jirra kaan Itoophiyaa faristi jee lakki hin taane Oromoo faristi jaan lakki hin taane Harargee faristi jaa leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqee keessa yoo seente if dura deemuu didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge kalee Oromoon namoomatti amana ani namaa ja Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuu sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii an Oromoodhaafi xiqqoo if duuba siisee jechuu makiinaa ammallee if dura deebisuu qaba nuti Afriikaadha jenna Afriikaa faristenneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootiin teenya qabatte gartee namaa kaja'u achirra deebin ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu nuuhitti olii galee achirraa adami galaa mire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kana noobaan kana biyya allaanuufi نبي الله نو خلمك لما خيرت يرد خمك ليل مكليل خانك أنوش خشيس شيس آدم خبيجيت أورمون أكنه لكاوت سناف نما أجانت أورمون نمو مرك أبتهجو أورمون ريف ورقات كان سرد دبسه والددا أرار مال خجو لمتي لولا الرفين تل لولا أرار جا أورمون لولا بودا أرارت أمان أورمون هبشال لولا بودا بلّيسوت أمانتي خنانا متي خجي قرطة بيجي إنجليز خلولا ميلي كوجين لولا جام بها خنانا راوته ميهون در ترماتي ميلي كوجين
Donald Smith jaani isaatu je Oromoon lola booda araaratti amantii Minilik lola booda balleessutti amana hawaasa san yoo moo'e ni balleessa generation san Oromoon immoo namni even wanni sin beeytan amma yoo namni lama wallole irratti walitti dirmatu Oromoon yoo irratti dirmachuu dhuftellee aboo dhiisaa kaa inni namaa miijaan inni namaa miti naannoo kudhufo jaan naannoo biraa deete mutaa balau irra wal yaaman Oromoon immoo san hin qabu inni namaa miti hija dhugaa Oromoo tanaaf bahe wanni amma jechuuf ade maali leevilli keenya bikitti deemuu qabnu nama kajoosa irra dhaquu qabna makiinaan dhoqee keessa teegee duba deebisaniif dura ofuus numa jirti baga deebine Oromoo faristi irratti immoo nama irratti deebuu qabna kan addunyaa wanni itti caalleen kalee assaayilamoo addunyaaf hannuu turte Oromoon karaa ambaree funta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha araar qaboos akka itti araara buufattu qabde Oromoon naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeechaan gosa sadii taseessa batteessaa fi dhima jaaniin taseessa jechuun namni lama wallolee tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhoyte tasa nama san dheemi leevila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo wallole achumatti haaluu hin qabne jechuudha waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha leevila itti ilaalamuu qaba kunis dhima jaanii namni lama wallole na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti haaluu ba'a dhimaa jaaniin kan addunyaallee arraba sadeen sarara laalachuu jirti akka kunis keenyuma beeka sigalte namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba waan abbaa keetiitti siimu jira bee waan abaabiileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira dhiiga akkamitti baafata sigalte namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachittillee labii kafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira labii kafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan labii kafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon har'a dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayeeti kuni qarooma abbaan kee kalee qabaachuu ture ka'ate irra quban qabne jechuudha you have to find a lot about Oromos waan Oromoo hedduudhaan hafa jechuu fedheetu wanni irra haasa'uu qabnu kalee Oromoon akkamitti if beekaa yoon akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa ummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa yaada san abba bareefa barreessitoota uummata Habashaa jechuudha Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jee aman an bishaanuma irraa hin dhufee jee aman Oromoonis isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan garuu dubbiitu dubbii dhugaa Oromoo bati ربي مال جا قرآن إنا خلقنا من الماء كل شيء حي جا بشان الرأو هون ده أمنيجا دتشي الرأو أمنيته دتشي أنتم بشان الرأو أمتي أورومو نكتي أمانو دران وجيفة أوروموتي دور واقع تكوتو تريجا واقع تكوت دور تري خبايسا إني خن بشان أمي بشان سن ولا أبو جا أمامك أنسا بشان واقع يون درو أمي سن ولا أبو خناتو بكلامتي به بشان قباتي في بشان جلاته بشان قباب بكسدي بيتي قولوا يتين أورومون سامي جانو من ربا قولوا في دوم إبسا أرجي في خنّي وارد دجور te khagadi khunis dachi fi bishaanitti addabe bishaan lafaa san keessaa guyyaa bitaqaraa uumaan horo jedhamtu baate bishaan san keessaa horo jechuun aadama jechuudha si galte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon akkana dhugeeffachuu ture Oromoon amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture kanaaf irra duulan ummanni qarooma isaa san jechuudha namooma qabaga
ani namaa ja'a mire even amma dhiyootan on deemu jiru maali Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandiino bezzaa waan akkasiit akka jaan si galte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef Oromoon ilma dhukkee qaba ilma mitii qaba ilma guddifachaa qaba ilma gudeedaa qaba si galte ilma mitii jechuun hadhaalanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata namooma beekaa ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata si galte ilma guddifachaa hakaree huntana tartiibatti seenan san asaalama siin hima san ha gudeedaa ha jaartii irraa dhale si galte namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon even ilma funyooti jira ilma funyoo jechuu dhageessanii the unique Oromoo keessa malee addunyaa tanatti mul'atee hin beeku Oromoo keessa malee ilma funyoo jechuun funyoo ni beektanii mire haadee jechuu abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese abbaan kiyya ilma malee hafee bara gosatti iyyata gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan adabbiin Oromoo nama ajjeesanii ajjeesan leevila saalaalanii jechuu akkaataa saalaalanii kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa ana baaxilin ajjeesee mire yeroo nama kana ajjeesuuf ni fannisan osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta leevila humanity Oromoon irra geesseetu san ture ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanarra nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suufanneessu agartanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi haarra Oromoo xabbaab jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaaf dhugaan Oromoo haa barbaadamtu sirna gadaa qaba gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira even queen of the era of the queen jaanii dhalaaleedhaan bulee jira Oromoon dhalaa shanii bulche hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo wal duraa fuudhanii jechuudha sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu ture abiyyilleen karuma san deemu jirana fakkaata I don't know so Oromoon qaroomaan guddaa ture Oromoon waa hundaan guddaa ture humanity first jaa Oromoon namoomatti amana nama jechuun amma anuma jennaami maa sambattan tuudha anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba funyaan hin qabu funyaan qaba anumaa jaa hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaama namarraa maal dhufe jechuun namooma agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu so wanni dhaamuu fadhu maaliyaanii Oromoon aadaa gabbattuu qaba namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan immoo dabsanii nutti himu jiran dhugaatee nyatana barbaaduu qabna osoo wanni kiyya deegaan hin dhumne ergaan xiqqoo takka taniin dhaamuu fadhu leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa hin beekuu gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga kabeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanan deebisaa himaaf jechuudha maal ijoollee barsiisu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisu ture har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru kalee Oromoon beekumsa qaba kalee amma reefu isin hin jeesan beekumsi kun lama tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ko Oromoon mana nama hundaa jiru kadhageessan waan beetu wallaali hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beetu wallaali siin hin ja'u jaan jala kaaya siin hin ja'u durnuma jaanii waan beetu wallaali wanni ati beetu maal dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiim daa'imni haadha baraka san booda abbaa bara adeera bara eessumman haboo ollaa baraa dhufa barnoonni duraa kanaa mire waan beetu wallaalii waan beetu kana wallaaltu
maaliif kaan barnoota eega waan beektu kana wayyoo itti booda amma torba kana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aat harkattuuf barnoota jaaniin kan immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan qare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e eegsiira Oromoon immoo ilmi namaa bishaan irraa dhufee jaa kuni maali tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan bartee kanaa itti wallaalchisanii jira falfala ittiin Oromoon waan obeetu kanaa itti wallaalchisan amma nuti barnootaaf dheenee falfalmne gallee jechuu bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi ammas nama biraarraa hin eegina nama biraarraa inuma hin eegina namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan hooma gaafadha hooma takka isinii himan waan sanirraa waa fudhatta akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda afaan keenya addunyaarraa adda Oromoon maqaan kee eenyu jaami yeroo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan keenya gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan keenya ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantittis maal jaa inna khalaqnakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytaniifi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessa ture qaroomni keenya guddaa arrammoo yoo ati akkasii gaafate gosummaa qaba namni kun jaan ifiif waan hin qabneef kaayisaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torban lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaan noo jaarichuu ofirraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu soo dhugaa Oromootu bade dhugaan Oromoo haa barbaadamtu Oromoon kalee akkam jaaramu amma namni waa'ee konvenshiina kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen akkuma fedhetti haa jaaramu maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti adda facaaha yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a waan fedhe naa jaaramu kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafisaatiin irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte eenyurra walalan Oromoo irra walalan Oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana Oromummaan baddee jechuudha kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa Oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramu murteessuu ta'uu isin eemusuuf beeka maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu Oromiyaa bakka lamatti adda baasa Oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gama sitti hafe sabboo goonaa kama boorana yennuun kana maccaatuu lamni kawalakkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaas shan qabaachuu ture odaan shaniin dhageenye ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuun qaban sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gizee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gizee dheete odaa makoodii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuu warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manitti aduun gizee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuu warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra Oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuu Oromoon jaaramisi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraachara duraanii sani kamtu hafe jechuu amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuu abbootii teenyaa qaroomaan nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana Oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a no Oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira
Jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti. Wal quba qabaachuu qaba, wal hubachuu qaba jechuu. Gurra tokko hawaa hin dhaga'u qabaachuu qaba. Daas jaaramuu jechuun san. San booda leadershippiitti dhufa gaa. Leadershippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san. Manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa. Ammoo katti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu Jabuutii ergan amma Moojoo irraa Qaallittii irraa Asallaa irraa hundarraa Harargee dhiisii bakka hundarraa Oromiyaa irraa Dirree Dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaa irraa kaashi bitan daldaltoonni kan jechuudha. Eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti. Maaliin fuuti? Liqiin achirraa eegalti. Fuudhanii Jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fadhan ni bade jaan yoo fadhe akka badan jaanni maallaqa san gad deebisan. Lakki akkasin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyee fi eegalte Jabuutii geessu. Gizee dinnichaa fi timaatiin makiinaan fe'amee Jabuutii dhaqe. Gumruuka Jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyoonni dhumne maarreen dhumne jaaniin. Timaatimii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase. Aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganne firraan dandeenyu jaan. Teeknikaalee hawaasa keenya torchuu godhan jechuudha. Lagni raamisa akkamii akka ijaarame akkamitti akka diigames ni beektan. Arra haajaarramnu jira Oromoon. Amatti 27 duruma manguddoon laga raamisettee ijaartee jirti. Booranaa Bareentuu ijaaranii jiran. Garuu rakkinni jiru maali? Nuutu ifiif wal diigaa. Wal jaarraa hadiigus nuti. Maaliif dubbiin waan beektu wallaalii sanigaa. If baruu qabna. Gaafaan an if bare obboleessi kiyyaas if bare san booda wal barree jechuun lamaan. An osoon if hin barre yoo isa barbaaden ta'u. Waan fokkottuu taate jechuudha. Sigalte? So if barbaaduu qabna, if barbaaduuf immoo seenatti deebi'aa Oromoon halee akkam ture, akkamitti if beekuu ture. Sigalte? Maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali? Gadaa jechuun maali? Hiikan qabu? Maquma akkanuma deemu. Hiikaa qaba hundinuu. Amma Soomaalee yoo ta'e irraa ilmoo jechuun Soomaal. Wayyaanee jechuun shiftaa jechuudha. Amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaan Tigiroonni. Abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan. Nuti daagamaa wayyaaneedhaaf hin jaamallee zeenaa ifaan. Nuti shiftaa lammee isaati shiftaan duraa isaan. Bara 1928 Haile Sillaaseen xayyaaraan isaan tumiga. Sigaltee raayyaa fi asaboo jechuudha. Even gaafa xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya irraa deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa qarreerra marmaariini achittuu nagaa qoreensi waraanii jaan wallee keessatti. Abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture. Oromoo raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan. Maaliif? Isiniif bulchuu qabdanii hoodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaasaa fadhullee isaan sossobuu ture. Isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte. Abbichuu irra ajjeesee isaan. Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gamuma keenya deebi'a. Mangistuu Alamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu. Ilmi Yaasuu ilma Mahammad Aliiti. Wallo Oromoo magal. Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan uu baasan immoo reaalitiidha. Arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada. Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barfadhu Somaalee fudhu Amaara ta'u qulqulluudha jechuudha. That's the meaning of Oromo. Qulqulluu jechuudha. Wikka biraan qabu. Oromuu ni beektanii filtar godhu jechuudha. Ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuudha. Oromoo jechuun qulqulluu jechuudha. That's it. Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo. Gaadii ni beektanii horii gizee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan. Gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa ogaa jennu. Gaada jechuudha. Sigalte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti. Kun waan abbootii teenyaati. So we have to find the truth jechuu fadheeti. Isin dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadha. Nama akkanaa kana faa hunda qabna onno nama seenaa hedduu beeku. Jajjabeessinee of dura keenyee jala deemnee irraa katabatuu qabna waan kan. Namni akkana seenaa teenya beeku nu keessan hedduu miti. Dhugaa wal jajjabeessuun gaarii. Tartakka harka dhaafme please. Kanatti aansee programma bareedaa tokkoon isinii qaba. Ijoollee xixiqqoo teenya ta biyyatti illee jirtu haa jajjabeessinu enneemi mootummaa tana keessa dalaganii akka seenanii akka dalaganiif. Programni nuti aannu ijoollee xixiqqoodha.
mucaa saahiba kiyyaa tokkootu dhiyoo gaaf takka saadaa jaaniinii jookii takka naa hime beeytaa isiniifin hima namni keenya aangoo fi gizee amma fakkeenyaaf ati dura taa'aa nu ta'e jaaniin ijoollummarraa lakkii ani hin ta'u ati nu ta'e jaaniin saniif namni kutaan biraatillee nutti heddummaate amma barsiisotuma kutaa birarraa dhufee barsiisu faadha liqawan bargoodhata odoo namni keenya hedduun jiru nooma keenyaaf filaa beekaa namni biraan filu so sodaa akkasii qabna mootummaafis maallaqa xiqqaan dalaguun ni sodaannaa hin feenu maalifi booha qaaraa lama gurguree hanganan harkadhuu jaa jecha dachaa isaa tana dura Brian Cole kanatti obboleessa kiyya saadaa waan na hime takka discussionuma akkanaa tokko deemaa ture maayikiin waayirlesiin jiru namaatu harka baase gizee jaarsi harka baasee nama biyya keenyaati haasaa gizee godhu namni dhaga'uu dadhabeeti aboo kottu as bayiiti isteejii kanarraa himii bakka maayikiin jiru kana namni sin dhageenyee jaaniin ol ba'e beeyta ol ba'eeti maayikii kanneeti akkuma ol ba'eetti ilaalee aboo edaawwanni sun hedduu mi'oottii asirraa nama gallaaluun jee beeyte so aangoon mi'oottuudha waan nama sodaachistuu miti ijoollee teenya tabiyya jiran ispeeshaalii irra hirmaadha sodaan barbaachisaa miti hanga sunda wanni aangoo harkatee wanni ati guddaan daleedu hin jiru so irratti hirmaachuun gaarii akkasuma namni guddata yaada ji'uu fi prograama keenya kaamaan tana deebi'uuf ijoollee xixiqqoo nama 5 qabannee dhiyaannee jira ijoolleen tun walaloo nu dhiyeessiti shaneenuu ijoollee asit dhalate afaan oromootiin nu dhiyeessan ammoo meetar takka odoon harkinu harkadhaaf please ta duraa samaa hassoo jaamtii ta lammaffaa imaan muusaa jaamtii sadaffaa naahilii maammadii jaamtii ta afraffaa hamdii osmaan jaamaa khasadaffaa murteessaa mahammad jaamaa mee ijoollee tana asirratti takka harkaan please kabajaan naafeera come on عليكم أني مكان كي سماه عبد الجليل نوهنتي مدرسة بلالتي قرآن في أني مكان كي سماه عبد الجليل نوهنتي مدرسة بلالتي قرآن في أفان أورمو برندا الرا والجيد هيسن الرتي كان أركم نف ولا لو أفان أورموتين إسنف دي هيسوفي كنن ولا لو إسنف دي هيسن مكان إساني مرتيسة أحمد ناهلي محمدي عمر حمدي أسماء في إيمان موسى كندرا إسيني دهيس مرتيسا في حمدي كنو اتدهادا سينا أفران قلو كان برا شنتما ولي أفان كينيا برا كيسان أجتي إيسا كينيا ولي تولجا كيسان نفكسا أفان كيسان تيفي سريديوس نجابسا ننججا تراني كينيو ما جاكسا لبون دوهن أولتو gaafa dhalate duute maqaan badu mannaa mataan haa badu jette manguddoon Afran Qalloo hundi wal mari'attee qabsoodhaaf kabbooyte tokkummaadhaan kaate jechaadha kaanii gotonni Oromoo odoo hin sodaatin nafxanyaa waan hamoo Ibroo Ahmadii Girichoo satakka lamamoo Abdusalaam Haji Muhammad Ibrahim Usmaa'il Galmoo kan hafaniis hedduu وهلان إساني أورمو ملئسوف كان ورّيقماني مقالات الردواتي ولتك أبماني منقدو في هاون دردرة دبراني أفاني في عاداء تيسنكا أبرا نو إلمان أورمو سنما قدي جرة ولتك أباني جاران دردرة في دبرة
meeshaa muuziqaatiin gorsaanis gargaara. Gitaaraa fi daf akoordii. Gitaaraa fi daf akoordiyoonii, xurumbaa dibbee fi saaksifoonii taphattee hawwisoon Afran Qalloonii. Hin irraanfatamu bara seenaa inni isaanii. Alii Shabbootii Shantam Shubbisaa, Hamid Muhammadii Aadamee Ibsaa, Abdii Buhii fi Abubakar Muusaa. Seenaan isaanii nama boonsisaa. Kan hime Yuusufii kaanis Alii Birraa, tokkoo fi lamaami hedduu hafeenarraa. Kaniin maqaa hin dhawin wallaala kootirraa. Beekumsa keessaniin yaadadhaa isaan maraa. Seenaa Afran Qalloo yaa mul'isa aadaa, gummii seenaa qabu kan hundura guddaa, jaarmayaa boonsisa Oromoota hundaa. Seenaa caalsuu qabna gammada, gootota Oromoo warra hawwisoo jaarre, seenaan isaanii kan bara 50 dabre. Diinaan awwaalame bara dokkitee ture, hunda haa yaadanu seenaa isaanii bare. Garii makaa doynu waleelee isaanii keessa, allaatii diree dawaa awaash nama shookisa. Salaaleettiin gulufaa karaan jimmaatii na baasa, Harargeessa walaggaarraa teessa. Jechaadha maashoo nuuf tahanii kan ibiddi dhaamaa, Salaalee Wallaggaa dirree dhawaa Jimmaa. Nu beeksisaa turan Oromoon tokkummaa, seenaan Afran Qalloo yoom himamee dhumaa. Yaa dirree dhawaa yaa biyya hayyootaa, haadha Afran Qalloo biyya Oromootaa. Caayyaa hawwisoodha haadha mul'istootaa. Seenaan kan kee hin badu yoomuu ni jiraata. Yaa dirree dhawaadha tan Oromoo mul'ifte, afaan keenya guddiftee aadaa magarsite. Ilmaan Oromoodha hunda wal barsiifte, yoomuu nu haa jiraattu hin badin seenaante. Yeroon isaa ar'aamaa bara dheeraa dura, hidhaa fi ajjecha Haayilee Mangistuuraa. Odoo hin sodaatin qabsaawwanii beekaa bara, qobsoodhaan mul'ifna seenaa isaanii maraa. Kan qooda irraa qabdan ayyaana kanarraa, mul'achuu baannullee qaamaan isaan bara. Yaadaa fi hamileen isin wajji jirra, hedduudha gammanne hojii teessanirraa. Yaa ilmaan Oromoo kan arra walitti dhuftan, hojii seenaa qabdu tan kan qopheessitan. Dhaamsa obbolummaa yoo nurraa fudhatan, jaarmayaa cimaa tokko akka nuuf ijaartan. Heddumminaaf dubbiin qorii hin gutatanii, dubbannaa jennuu hin dhumtu isiinii. Himanii hin fixanii birummaa lixanii, haa xumurru yaadannoo Abubakar Muusaatiini. Galatooma. Itti aansine Naahilii Imaan. Elemoo qilxuu yaa gootaa lolaaf gaaretti game, kan diinaa haxaawee wareegame. Nagayatti aanaa kan koo ilma biyyaa, murataa Oromoo goota Oromiyaa. Ala gangambrumfamuu jibbitte, fedhii mataa keetii lagatte. Firatti dhaamatte nagayaa, hidhattee bilisumsoof Oromiyaa. Diinni kanneen dhangala'ee hin hafu, sabni Oromoo dammaqee walii hin rafu.
xiqqaa fi guddaan tokko taane imaama kee hordoofuuf muranne Oromoon cunqurfame maa jiraata je'e kaan if wareege muraata seenan kee irraanfatame hin baduu si faana bu'e kaan lolaa jiru hedduu kan jiru mataa ifi laqqisee diina Oromoo lubbuu itti hadheeyse maqaan kee farfama bareedaa bilisummaaf qonni kan kee guddaa galatooma amma naahilii waltaanu milkooynaa faaruu hin barbaadini waan beektuu gumaachi waltaanu milkooynaa sirriitee qajeelchi ana beeka dhiisii tokkummaa qajeelchi kaasinni dulloome gahee garagalchi ana malee jechaa mataa samitti dhaaba fedhii fi hordofuun dhiisuudhaan tan saba waan dabree odeessuun eenyuuf bu'aa qaba sabni wal hin taane yoom ambara qaba ifumaaf wal nyaachuun wal duuba wal jiqaawa badii fi dhoysuudhaan tan kaanee haasawa ifi wal kuffisuuf miila wal jala dhawa sabni if hin beeyne akkamiin milkaawa mana wajjin jaaran wal duuba diddiiga ifi wal hamacha kun kaan ifirra eega humna ifi laafisa gabbisa kan alaga haqaa ifi falmachuun yoom dandeemaga mannaa fi faradan dhaaran hin guddannu ana beeka dachaa if qolummaa haa dhiifnu habalee diinatiin mee wal hin goggorannu waan ummataaf tola takka haa hojjannu maqaa wal balleessuuf dhaaran walitti dhullu quba walitti laacha fakachaa qulqulluu olii gaddeemamee oduu hin dallaallu waan saba boonsisaa hojjannee halaallu abbaan walaloolee kana Dr. Mustafaa Abdullahi Umar galatoomaa galatoomaa Please tartaka haalandaaf mee abo ijoollee xiqqootan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, you can go that way. Thank you. Galatoma. Thank you. Galatoma. Wannummaan nuti godhuuf tattaaffii godhaa jirru waanuma akkanaa kana waan biraati miti waan guddoon eegina. Tanuma. Kanatti aansuudhaan sadarkaa badhaasaa qabnaa. Badhaasa eenyu badhaastanii yoo jettanis waggaa dabreen kudhaneen kana keessatti organization hedduutu uumame. State Department keessa seennee ilaallee jirra. Harargumarraa organization dhibbaa olii uumame. Ammoo dhibban keessaa bu'aa kannaa jiru hanguma takka. So organization amma jiru kana keessa ummata keenya criteria isaa ummata keenya ka biyya gargaare non for profit ka bu'aa odon ta'een nama keenya laalaa namni rakkoo keenya irra jiru saniin ummata keenya maallaqaan isaa taatu resource adda addaatiin ka wal bira dhaabbatee ka gargaare sani criteria keenya waan biraatii miti. Organization duraa hamdiyaatu nu dhiheessaa inshallah gurra keessan nu kannaaf hin hamdiyaa.
badhaasa kana kanuu kannu Dr. Seifuddin akkuman kalee isin wal beeksisetti nama Oromoon Harargee qofaa miti. Oromoon guutuun qabdu keessaa nama tokko Maryland jiraata. Haadha warra isaatii fi ijoollee lameen isaatii wajji. Dooktara ispeeshaalistii onneeti. Practice klinika mataa isaa qaba. Nama hedduu jabaadha. Waan kana organize godhee akka as geenyus kan geessise isa nama duraa keessaa tokko. Dr. Seifuddin asitti badhaasa nuu kan nuuf akka nu argamtan si beekan. Organizationii duraa badhaasa kana kan nu barbaannuu fi namni magaalaa lakkuu tana keessa jirtan irra guddaan keessan ni beektan. Organizationii kana jechuun onneetti dhiyoodha. Ijoollee ollaatii, ijoollee biyyaatii, ijoollee hiriyaati. Maqaan isaanii Direedawaa Orphanage Association jedhamanii bara 2006 magaalaa Minnesota kana keessatti uumamuudhaan hiriyaan ijoolleen hanga takka walitti dhuftee jammaata jaarrattee achirraan ijoollee yataamaa Direedawaa keessatti haadhaa fi abbaan irraa duutee karaa waan isaan barbaachisu gama iskoolaatiin gargaaruudhaan eegalte bara 14 booda gaafa dura eegalan ijoollee haga 20 takka gargaaruu turan yuunifoormii qalamaa dabtara bitanii fi gargaaruu turan amma immoo ijoollee 200 ol ji'arraan maallaqa jammaataaf kafalanii ala maallaqa ijoollee yataamaa tana baasuudhaan bakka jireenya isaanii nyaata isaanii huccuu isaanii ittiin ijoolleen tun akka itti barachuu danda'anitti gargaaranii membaroonni yookaanuu jammaata kana keessa ijoolleen jirtu amma yeroo ammaan tanaatti nam 55 mee fakkii naannoo cifaaf akka nuu ta'uu ijoollee tanaaf ijoollee dargaggootii ijoollee dhiiraatii ijoollee xixiqqishoodha ilaa sadarkaa guddoo kanaan ga'uudhaan itti fufuudhaaf ammallee yaada guddaa qabanii ilaa haga ijoollee tanaaf mana ijaaranii sadarkaa mana ijaaranii mana isaan keessa jiraatan ijoollee tanaaf ijaaruudhaaf tattaafachaa jiranii mee harka keessan yoo dhoytaniif jammaata kana yookaan organizationii kana bakka bu'ee namni sertifikeeta kana fuudhuuf pirezidantii yoon jiraanne Ali Abadiri farkanaa dhawaaf. Direedawaa Orphanage harkadhaaf please. يا قالتهم إسنهندون السلام عليكم. وان قد الله هنقونه أما وان ما تقاطع كاتو وان قد تيجي جيرم. nama iyyuu agartee naannoo osoo hin jenne amma ijoolleen achii gargaaramu jirtu ijoollee Direedawaa qofaa miti akka beeknutti Direedawaan ija Oromiyaati kanaafuu nama iyyuu hogguu rakkatee karaa magaalaa Asbaa ijoolleen suni duraan dursee barnootatti amanna barnoonni akkuma reefu obboleen keenya ja'an kuni barnoonni bayyanaata qabsoo amma agartee biyyatti akkana guddatee kaatee based on conscious barnootatti agartee rarraatee qabsoon tun kaate kanaafi humna guddaa tana hortee jijjiirama fidde jechuudha. Sunirra waan ka'e nutis wanni itti xiyyeeffannee yoo ijoollee agartee carraa yoo ijoolleef kennine waa baratan eenyummaa isaanii beekanii ifis guddisanii nama isaaniitis ni guddisan jennee amanna. Namayyuu agartee waan dandeessan bakkuma jirtanitti walitti dhuftanii yoo gootan waanuma xiqqaa takkaatu waan guddaa godha galatoomaa jenna jawaadha. Direedawaa Orphanage tartakka please harkadhaaf waan gaarii dalagu jiran ijoollee biyya teenyaatiif. Thank you. Kanatti aansuudhaan organization biraa tokkoof badhaasnaa. Organization kunis namoonni beeytanii
Bilal Oromo Dawa Center Jama. Organization kun bara 2015 bara kumlama fi kudashan established magala Minnesota kana keessatti wanni inni organization Harargee guddaa keessa yeroo duraati especially diaspora keessatti godhee ummata tajaajilaa jiru keessa organization tokkoffaadha. Yeroo ammaan tana full time nama imaama tokko qabanii daleeyduu adda addaadis warra volunteer godhus ni qabanii baajetallee baajeta guddaan sosso'aa jiranii gargaarsuma keessan gargaarsuma especially Oromoo Islaamaa Harargeetiin wanni kun establish ta'e nama keenya ka buqqee fi naannoo adda adda irraa ka buqqee fi gargaarsa Oromoo ka biraatiifillee warra kutaa biraatiifillee hedduu actively involved ta'anii gargaaraa jiranii wanni tun amantii qofaa miti ta nama teenya hundaati. Hanganuman jaagaa isin waa hedduu beekta waa'ee Bilaal irraa please nama bakka bu'ee Bilaal Oromoo Daawaa Center irraa wanni kana certificate kana nurraa fudhatu asirratti kabajaan isin afeerre please. Sheikh Abdusalaam imaama keenya please come on harkadhaaf please. Indabin aga harkadhaaf hangas gawaay. السلام عليكم بقى نجا من صوتها الأفتن أكمل بيتنتي بلال أورومو دعوة سنتر مسجد قفامتي سنتر رخوني بقى إتي نمنخين إتي ملتي يا دسا وجي والدبرسي جوليتين ياكم أركتن خنتي أكا غرغارمني بيساني تي وجي كنا مقاباتشو دندين جارو في خناف جتشا وني قدان كما ريفو بليسي خين جئ نتي نما هررتي درا إفجاروك أبنا جنمتي ورد ياسبارا جرو لكو سي قدان إسا من صوتا جرا أكسمتي بكي نمني خين organizationa يوخي community centeri اتي جبي فتشو دندو خنجر يوجرات بلالي خنجتشون إن شاء الله نتي بلال يرو أما خنتي وني قدو بربان نهدو راتجرا وانسان قدوف والغرغار رمالي وانسان بكان جيون دندينيو سان بكان دنديو جيوف دندينيوس يو اسن شفتنو هنقدن ديسن financially emotionally spiritually خراهن دومان يو نجناد أبتن قف إن شاء الله ترادفو يو convention كنا خن قد متهه يو غرغارس خيسنجرات إفتي أمنوك أبدن بلال التتهوف دن يا جيتنا منا قالتوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قالتوما وانين هدو جولين كابو سلا دعوات آتي بديتين دبدا أمو وإجارمياتي أمو جتشمتو كون جي إسين قالتوم فتشو فدا إبراهيم بالليسا جاني نامتو كو جرى صومالياتنا جتش أجايبات جي درجة هدو كابا بيلان نفتي جنان ديبس أجايبات ديبس فكجين بيلاناتو إسين التين ديفني قوفا إسين توالتين ديفني جين أجايبا أكاسي إسين اللين حواسني ببريدان كون هيري جارمايو دا فلان بنادا جارمو موسيني والتين ديفني أجايبا تنافو نمنيو challenge والغودة
madraka bareedaa akkanaarra dhufee chaalenji wal godhuu qaba. Kanaaf jiran aadaa godhachuu qabdan yeroo hawaasni isin yaame ala ta'anii ganda keessa ta'anii chaalenji namni nama godhu nama kufee jiru. Chaalenji nama godhuudhaaf bakka wanni sagantaan osoo ummata kana hunda jibbinee adeemsi isaanii nuun taane chaalenji godhuudhaaf dirree tanatti jechuudha. Maaliif aadaan fokkottuun nuti qabnu wanniif dura deemuu nu dhoorkee chaalenjii alaati. Akkanaami chaalenjii ganda keessaati. Chaalenjii bakka itti yaaman osoon dhufne fagoo ta'anii chaalenjii nama godhanii boodan waan saa jira. Isinitti hin dheeressu wanni deemaa jiru waan bareedaadha. Ammallee namni yaada qabdan dallansuu qabdan aara qabdan fuudhattaniin deeminaa qaama laalchisu isinilleen ulaabanaaf isinaa gaafatan isinilleen deebisaa waan irra jaaramuuf deemtaniif waan hawaasa kana walitti qabdaniif ummata isaanirraa baruu qabdan malee nama birootiimi. Abbicha qopheesserraayi waan silaa isaan waan kana godhaniif irraa baruu qabne jechuudha. Tanumaafuu yoo gaafii qabaattan isinilleen ulaabanaaf isiniin jaa galatooma. Galatooma. Bilal Oromo Dawa Center, please harka dhaaf tartaka qajeelaati. Waa hedduu dalagaa jiran ummata keenyaaf. Kanatti aansee Hamdiyaan organizaationa biraa tokko nu dhiyeessitii kabajaan dhaggeeffannu please. Jaarmeenii sadaffaadhaa sartifikeeta kan nu barbaannuuf non-profitii gochaa jedhamu. Gochaa jechuun wanni dhaabbateef Global Oromo Communities Humanitarian Association jedhama. Magaalaa Lakkuu tana keessatti bara 2013 ijaarame. Yaadni fi alaamaan isaatiis nama bakka naannoo Oromiyaa irraa buqqee gargaaruudhaa fi karaa nyaataatiin, karaa mana jireenyaatiin, karaa medisanaa jechuun yookaan dawaadhaa fi mana yaalaatiin please namni gochaa bakka buutanii sartifikeeta kana fuutaniif asirratti akka nu argamtan kabajaan isin gaafanna. Gochaa namni gochaa bakka bu'u yoo jiraate. Aye, namni of duran ittiin himamnee waan kana surprise uma gooneeti. Namni bakka bu'u hin jiru silaa ni dhiyeessinaaf ni kanninaaf bakka jiranitti oofisa isaaniitti inshallah. Kanatti aansungaa organizaationa maayii tokko ka dhiyeessine jira ka badhaafamu. Organizaationa kana namni hin beekne namni Harargee ta'ee hin beekne ni jira jedhee yaadu waa hedduu dalagaa jiranii. Organizaationni kunis tumsa ba Oromiyaa ka jedhamu. Tumsi ba Oromiyaa kuni bara 2017 established ta'ee amata akka eega uumame. Garuu ammoo especially warra keenya nama Oromoo ka Harargeedha ka naannoo adda adda irraa buqqee bakka adda addatti adda faffaca'ee kanaa fi waa hedduun gargaaraa jiranii. Ka duraan duraa nyaatallee bakka isaan jiraatanillee waan akka manallee ijaaruun dawallee bitanii erkuun huccullee waan adda addaa gargaaruun even warra naannoo boordararra jiru Oromoo teenya ta nama obboleeyyan keenya ka ollaatiin cinqamellee hanga waan adda addaa isaan itti ofiin eegan bitanii asirraa erkuun maallaqallee maallaqa guddaa walitti qabanii nama Oromoo teenya ta Minnesootaatan organize godhanii maallaqa hedduu irraa guranii Oromoo asii qofa otoo hin ta'in ta naannoo kutaa biraa irra jirtu maallaqa guddaa rees godhanii biyyatti gad erkanii uummata san gargaaraa jiran. Wanni isaan godhan waa hedduu godhan. Nutunillee wanni godhaa jirru sanuma uummata amma waa dalagaa jiru kana akkamitti jabeessinaadha. Sigaltee fandii adda addaa irratti barbaannee akkamitti jabeessinaadha. Sanuma wanni irra dalagaa jirru wanni biraa ka uumaa jirru hin jiru. Bakka kana ka tumsa ba Oromiyaa bakka bu'ee badhaasa kana nu fuudhu Abdulaziz Oraa. Abdulaziz Oraa bakka jiru inni arku. Abdulaziz Oraa please. Harkadaaf please waa hedduu dalagaa jiran please harkadaaf.
yaada kadhaadha koreen walgayii tana qopheessitanii akkasumatti hawaasni Oromoo kan walgayii kanarraa qooda fudhatan hundi galatoomaan jaa maaliif dhugaa yaadni har'a eegaltan kun yaada bareedaadha nama kuma kan jaaramin irra nama 10 ka jaarameetu irra faayidaa qaba saniifuu walit dhufnee akka Harargeetti jaaramuun nu qofaaf osoo hin ta'in faayidaa ummata keenya ka biyya keessa jiruutiis tanaafuu ijoollee tana bira dhaabbannee yaanni isaan eegalan kun akka fiinxa bahu waan dandeenyuun akka bira dhaabbannuun jaa galatooma. Tumsaba Oromiyaa tartakka harkadhaaf qajeelaati please. Kanatti yaasee obboleessa keenya Ustaad Ibsaa ijoollee har'a walaloo isinii dhiyeessisantu san hunda Ustaad kana faatu leenjisaa jira. Tartakka daqiiqa takkaaf lama naa kana yaadan ibsadha jee please harkadhaaf. Ibsaa yaada isaa eeganuu dabarseen boodatti qophaa'uu jiranii salaatuudhaa fi daqiiqaa 10 bireeka fudhannaa eegannee haasawaa godhe booda salaannee walitti deebinaa. Proogiraama hedduun nu hafee ganaa filannoos ni goonaa waan kaleerra mari'annees irra deebinee samarii isiniif goonee isiniif dhiyeessina nuuf obsaa xiqqishee yeroo gabaabaaf hin siniin ja'a. Galatooma salaamu alaikum. Salaamtaanii daddabdanii salaamu alaikum. Ijoollee xixiqqoo tanarraa hin gammanne. Ijoolleen xixiqqoon tun barattoota keenyaa barattoota Masjid Bilaal Oromoo Da'waa Center. Masjid Bilaal Oromoo Da'waa Center akkuma isin beektan imaamni na dura dubbate silaa imaama booda dhufanii dubbachuun illeen darasaa lafa balleessitu taati. Xiqquma dubbachuu fi Masjid Bilaal Oromoo Da'waa Center akkuma beekamu kaayyoo isin arraa asitti walitti qabamtaniif tana hawaasa keenyaan bakkaan gayuuf dhaaba akka masjidaatitti akka hawaasummaatti dhaabbate bara 2015 keessa ijoollee hamma arkitan tana qofaa miti ijoollee 350 hanga 400 achi keessa barachuu jira ganama kana amma ijoollee san barsiisuu irraa dhufna nama ijoollee tana barsiisuun sadarkaa tanaan gayaa jiru akka qur'aanaatitti barsiisota hanga nama 20 qabna maaneejimentii nama 3 wajjin warreen afaan Oromoo barsiisuu jiru jalqaba irratti mee nama ifii hedduu akka aadaa teenyaatitti nama nu keessaa barate namni keenya gizee maastarsii arkate gizee dooktireetii arkate hawaasa irraa fagaachuun beekama garuu dooktar Mahammad Badhaasoo ani dooktara sadarkaa guddaan qaba jee hawaasa irraa hin fagaanne guyyaa alhadaa hunda Woodbury irraa ka'uudhaan Firidlii dhufee ijoollee xixiqqoo tana walitti qabee afaan Oromoo barsiisaa jira dooktar Mahammad Badhaasootii faamilee akkanaa kannitan itti aansuudhaan namni haati manaa jabduun duuba jirtu jabaadha jaanii haadha manasaa Habo Zeytuunaa isaa wajjin ta'uudhaan akkasumatti isiinis Woodbury daqiiqaa 50 ol makiinaa ooftee Firidliitti ijoollee tana afaan Oromoo barsiisu jirti isiifillee harkanaa dhawame taraatak baarakallahu fiikum akkasuma namni isaa waliin ture obboleessa keenya Alishoo achi duuba jira akkasuma shamarree Sabboontuu Ahmad isaa waliin ta'uudhaanii Masjid Bilaal qophiilee akkanaa tana qopheessu jira Masjid Bilaal masjida keeysanii qaama keeysanii bakka akkana dhuftanii itti ijaaramtanii bakka hawaasni keenya gargaarsa adda addaa irraa argachuu jiru waliin taanee masjida kana bira dhaabbannee masjida kana sadarkaa fuula duraatiin haa geessinu isiniin jaa hedduu galatooma wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Inshallah asrii salaannee walitti deebina proogiraama keenya babbareedaa fi yeroollee hedduun hin hafne asrii salaannee walitti deebina inshallah galatooma.